أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريان كم جرتو نجا كيسني بقى شراتني سنين جدا إن شاء الله هرأ وان هلا من تنيا أديس بوستي غوترتي دبي سيف كنو رفي إن شاء الله أكما سجلي سيسين أجيسا كسمس أني اللي yaada qabu irratti kaasa ragaalee immoo quraana keessa osoo hin taane kitaaba masii keessa isiif kennaa waliin deemna jechuudha inshaallah agadhumaan waliin turaasiin jedha. Kiristaanonni Nabii Muhammaditti hin amannu, ergama Muhammaditti hin amannu. Sababbiin nuti hin amanneef immoo ragaa macaafa qulqulluu keessatti dhufiitii isaa dubbatu tokko illee hin jiru. Akkuma raajonni darban hundumti isaaniitu kaleessa macaafa qulqulluu keessatti raajiin tokko akka dhufu raajii tokkotu dubbata, raajiin tokko akka dhufu raajii tokkotu dursa dubbata. Fakkeenyaaf Museen yeroo duudhagee ka'etti akka saba Israa'eliif immoo Iyyaasuun ka'u Waaqayyo garaa Museetiin saba isaatti nabdachiise jechuudha. Keessa deebii 18 lakkoofsa 18 gubbaarratti yogguu ilaallu akka Museen akka Iyyaasuun saba Israa'eliif ka'u Museen raajii dubbatee ture jechuudha. Raajonni hedduun isaaniiyyuu akka dhufan raajiin biraa akka ka'u macaafa isaanii keessatti raajii dubbachaa turanii jechuudha. Garuu raajiin Muhammad yookiin ergamaan Muhammad kun akka dhufu macaafa qulqulluu keessatti raajonni dubbatan yookaan Luqaasiin dubbatan tokko illee hin jiru. Ayyaa kalamiin ta'een jiraa jirtu kanatti maal jettee raajiin tokkos kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatame hin jiru jette dubbataa jirti. Akkasumas immoo nuti hin amannu jette. Hayyee yoo waan isa raajii ergamaa keenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhufaatii isaa kan dubbatu gaafa ragaa isaa siif fide ni amanta hin amannu jettee jirta. Yoo siif fide garuu ni amanta kitaaba keessa jechuudha. Quraana keessatti akka hin dhaqu kitaabuma keessa siif fida jechuudha. Kan akkasiiti inshaallah obboleeyyan kiyyaa walumaan laallaa jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa amma garri deemnu kitaaba isaanii keessa kitaaba Arabiffaa keessa dha jalqaba. Kitaaba Arabiffaa keessa Isaayyaas raajichaa 21:13 irra jechuudha. Isaayyaas raajichaa 21:13 irratti maal jedha? Wahyuun min jihati bilaadil arab jedha. Fi wa'arii في بلاد العرب ثابتين يا قوافل الدادانيين. أما ستي وحي جتون ملكته عندك نيو نبيكنا وحي جتون إرجع ربين إرانا ما ربين إرجموت إساتيف إرجو جتون. أما فكين ياب كنا كقرآن كنا كإنجيل تورات عندي ساين تورات من برابو فمجنتي كان أمان جتون أنوتي وحي جتون إيسا. Amma asitti akka jedha kitaaba afaan Oromoo keessatti walumaan laallaa jechuudha. Hayyee Isaayyaas raajichaa keessa seennee jirra. Isaayyaas raajichaa 13 keessa maal jedhamee bakka wahyii jedhamee afaan Arabiffaatiin wahyii jedhamee barreeffame san wantatti jijjiiran jechuudha. Mee walumaan haa dubbifnu. Wanta biyya Arabaa irratti dubbatame jedha. Wanti waa'ee biyya Arabaatiif dubbatame akkanatti fufee jira. Kanatti fufee jira jedha dhiifama. Yaa imaltuu warra daadaan caakkaa keessa buufadhaatii achumaan bulaa. Yaa warra biyya teemaa warra dheebotaniif bishaan kennaa. Warra daadaanii baqatanii dhufan buddeenaan simadhaa. Isaan billaa luqqifame jalaa baqatanii iddaa dhiifame fi lola guddaa jalaas hin ba'an. Ammas wanti Waaqayyo anatti hime akka namni qacaramee hojjetu waggaa lakkaa'atuutti si'achi waggaa tokko keessatti ulfinni Qeedar gadi hin deebi'a. Ilmaan Qeedar warra jajjaboo warra xiyyaan waraanan keessaas
muraasi hin hafu kan jedhudha Waaqayyo gooftaan Israa'el kana dubbateera jedha. Asitti akkuma hundi keenya iyyuu beeknu biyyi Teemaa eessatti akka argamu hin beekna jechuudha. Biyyi Teemaa Madiinaa keessatti argamti. Teemaan Madiinaa keessatti argamti. Daadaan yeroo sanitti Makka jedhamti jechuudha. Yeroo sanitti Makka jedhamti. Maaliif jennaaniin akkuma yeroo ammaa kana Oromoon yeroo durii Oromoo hin turre Kuush turte. Kuush ammoo jijjiiramee amma Oromootti deebi'e. Akkuma ammallee Itoophiyaan duraan Habashaa jedhamti turte. Amma ammoo Itoophiyaa akkasanitti maqaan jalqaba akkas ture jechuudha. Hayyee kana maaltu jechisisee gaafa jettanii na gaafatan ta'e bakka Waahii jedhamu waliin ilaallee jirra jechuudha. Waahiin akka biyya Arabaa keessatti dhufu dubbatamee jira jechuudha. Bakka Waahii jedhu wanta jedhamee jijjiiramee jira asitti. Silaa Waahiin waan Rabbiin irraa namaaf kennamu ergamoota isaatiif Rabbiin kennuudha jechuudha. Silaa akkasitti jijjiiruu qaba malee Waahii kana wantatti jijjiiruu hin qabu. Wanta yoo jedhame wantuma adda addaa kan lafa kanarra jiru fakkaata jechuudha. Hayyee kana yoo jennu amma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkam hundi keenya yoo beeknu biyya Makkaa keessatti dhalatee ergamee boodatti ummanni Qureesh biyya isaa keessaa isa baasan jechuudha. Biyya isaa keessaa gaafa isa baasan eessa dhaqee? Madiinaa dhaqee jechuudha. Ummanni Madiinaas ni simate. Akkaataa simannaa isaas akkasitti kaa'amee jira jechuudha. Isaan akka jajjabootaan ummanni Qureesh akka jajjabootaan dubbata jechuudha asirratti. Ulfinni isaanis ulfinni qeedar gadiin deebi'a. Boodas akkuma beekamu lola tokko keessatti kufanii jiran jechuudha ummanni Qureesh. Ulfinni isaanii gadiin deebi'a. Ilmaan qeedar warra jajjaboo warra xiyyaan waraanan keessaas muraasni hin hafu jedhamee jira. Gaafa san kan dhuman keessaa hafanii jiranis jechuudha. Akkasiin lola san keessatti gaafa dubbatamee jiru jechuudha. Akkasitti bakka kanatti akkasitti fudhadhaatiin inshaallah amma gara biraa isin dabarsa inshaallah. Ammas seera keessa deebii 31 tokkorra jalqabne dubbifnaa jechuudha. Eebbi Museen namni Waaqayyoo utuu hin du'in dura ittiin Israa'eloota eebbise isa kanatti fufee jirudha. Yommus inni Waaqayyoo Siinaadhaa dhufee seerii irraa akka bariitti isaaniif in ba'e. Tulluu Paaraan gubbaadhaas isaaniif in ibse. Qulqulloota kumaatamaa wajjinis ba'ee gara mirgaa isaattis ibiddi seeraa isaaniif in boba'e. Dhuguma inni saba isaa in jaallata. Warri qulqulloonnis harka isaa keessa jiru. Isaan hundinuu miila isaa jalatti in kufu. Isa biraas barsiisaa hin argatu jedhe. Asirratti Muusaan waa'ee eenyuu dubbataara gaafa jenne nuti kennayyuu gaafa xiinxalle hin beekna jechuudha. Muusaa waa'ee dhufaatii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbata. Akkamitti gaafa jenne biyyi Paaraan tulluun Paaraan Makkaan keessatti argamti. Amma googalii keessatti sarchii godhaatee ilaalaa hin argattanii jechuudha. Ammayyuu kan sarchii godhee suuraa isaa gubbaa isiniif kaa'aa hin ilaaltu. Isinis ilaalaa. Biyyi Paaraan tulluun Paaraan Makkaan keessatti argamti. Ammas immoo maal jedhee ammas asitti ibiddi seeraa isaaniif in boba'aa jedhe. Gara mirgaa isaatiin ibiddi seeraa isaaniif in boba'a jedhe. Ergama keenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkaan keessatti dhalate Makkama keessatti ergames. Tulluun Paaraan Makkaan keessa kan jiru eega ta'e Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkaan keessa kan dhalate eega ta'e raajiin biraa kan biyya san keessaa bahe tokkos hin jiru waan ta'eef Nabi Muhammad qofa waan ta'eef ibiddi seeraa isiniif hin boba'aa kan jedhame Qur'aana. Qur'aanni immoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenname waan ta'eef jechuudha. Dhuguma inni saba isaa jaallata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
saba isaa hin jaallata. Maal jedha quraana keessa rabbiin? maal jedha quraana keessa rabbiin? wamaa arsalnaaka irraa illaa rahmatan lil aalamiin. sin ergine nuti yaa nabi Muhammad adunyaadhaaf rahmata godhuu kan gootu goonee si ergine malee jedha jechuudha quraana irratti. Sila kanaafiyyuu ammallee warri qulqulloonnis harka isaa keessa jiru kan jedhames isumaaf jechuudha. mee yoon yoo jechuudha isaaf hin jedhamne kan isinii fudhadhee dhufee wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 5 qabatanii jirudha jechuudha. Iddoo kanatti Yesuus Kiristoos hafuuraan isiniif erga jedhe malee naman isinii ergan jenne. Tokkoffaa Yesuus Kiristoos ol waaqarraa hafuura isaa erga. Muhammad immoo kan ka'e as biyya lafaa gubbaarra. Yesuus Kiristoos lafa kanatti ani gara abbaa kootii yoon deeme isiniif nan erga jedhe malee lafa irraa namni isiniif kaan jenne. Wanti irratti waliif galuu qabnu immoo yoo dhuguma isa jettani waa isaaf dubbata jettan illee obboleewwan koo wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsi 7 gubbaarratti kan ergu Yesuus Kiristoos isa akka ta'e amanuu qabdu jechuudha. Dhugumaan isinitti himaa yoon adeeme isiniif wayyaa yoon adeemuudhaa baadhee inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu. Ani yoon dhaqe garuu isa isiniif ergaa jedhe Yesuus Kiristoostu ergaa jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kanatti kan ergu Yesuus Kiristoos akka ta'e amanuu qabdu. Lammaffaa immoo dubbiin Muhammad dubbate dubbii Yesuus keessaa isa akka ta'e amanuu qabdu. Yoo akkas jettanii kan yaaddan ta'e yoo iddoon kun waa'ee Muhammadiif dubbata jettanii kan fudhattan ta'e dubbiin inni dubbates Yesuus keessaa akka ta'e amanuu qabdu. Yesuus Kiristoos waaqayyo ta'e rabbi ta'e Muhammad immoo akka dubbii Yesuus keessaa fuudhee dubbate yookiin karaa ergamaa Gabrieliitiin itti dhufe dubbate amanuu qabdu. Sababbiin isaatis hafuurichi kun dubbii Yesuus keessaa fuudhee dubbata. 14 gubbaarratti maal jedha? 14 gubbaarratti dubbii koo keessaa fuudhee waan isinitti mul'isuuf inni anaaf ulfina in kenna jedhe. Hafuurichi kun dubbii eenyu keessaa fuudha yoo jenne dubbii Yesuus keessaa fuudhee nutti dubbata. Hafuurichi kun dubbii Yesuus keessaa fuudhee nutti dubbata jechuudha. Kanaaf yoo iddoon kun wangeelli Yohaannis boqonnaan 16 lakkoofsa 5 aga 15 gidduu jiru waa'ee Muhammadiif dubbata jettan tokkoffaa akka Yesuus isiniif ergi amanuu, lammaffaa immoo dubbii Yesuus keessaa fuudhee akka dubbate amanuudha. Kana irratti walii galle. Yaa ta'u malee isaa miti waa'ee isaatiif dubbachaa hin jiru. Yesuus Kiristoos biyya lafaarraa haga deddeebi'e turetti hafuurri kun namootaaf hafuurri dhugaa kun namootaaf hin kennamne ture. Kanaaf Yesuus Kiristoos hafuuraan isiniif erga jedhe, hafuura dhugaan isiniif erga jedhe, hafuura qulqulluun isiniif erga jedhe, dubbii koo keessaa fuudhee isinittiin dubbata jedhe, inni anaaf ulfina hin kenna jedhe. Akkas yoo ta'e والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Egaa obboleeyyan kee waan isin jette dhageessanii jirtanii waan isin jette keessaa tokko egaa xiqsiin kun kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatamaaruu ta'ee akka Nabi Isaan alayhi salaam waaqa ta'e amanuu qabdanii jette. Tokkoffaa
nabi isaanuu akka ergame dubbatee jira teksima achuma keessatti jechuudha. Inshaallah amma as gubbarratti isiniif baasa akka isin argitanitti nabi isaan alayhi salaam akka ergame isa akka isa erge akka eenyu jedhu isa dubbatee jira jechuudha. Waa hundayyuu asirratti isin erga akka sagaleen isinitti hin baay'enne faana ta'an mallee. Hayyaa kanutti hin baay'enneef jecha dafnee waliin ilaalla. Shanaffaarra Yohaannis 16 irraa gaafa jalqabnee dubbifne jalqabumarra maal jedhe Yesuus amma garuu gara isa ana ergee nan dhaqa. Isin keessaas tokko illee eessa dhaqxa jedhee ana hin gaafatu jedhe. Gara isa kamiin dhaqa? Gara isa ergee. Akka ati jetteetti jechuudha. Akka ati jettee sanitti isinuu akka Yesuus waaqa ta'e amanuu qabdu jettee jirta jechuudha. Inni immoo akka gara isa erge inni ergamee dhufee hundi nu hin beekne jechuudha. Garuu isin hin dhoksitan malee. Inni ergamee dhufe waan ta'eef gara isa ergee akka dhaqu dubbatu jira malee ani waaqaa nan deemaa hin jenne inni. Hayya asitti akka jaaffaa irratti waan kana jedheef immoo garaan keessan baay'ee gaddeera. Dhugumaan isinitti hima yoon adeeme isiniif wayya. Yoon adeemuu dhabaadhe inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufuu jedha. Inni isiniif dubbatu ati kan jette hafuuraa jette. Hafuurri amma fakkeenyaaf tokkoffaa hafuurri akkuma hundi keenya beeknu jechuudha. Wanni isin waaqessitan sadan waaqa tokko jettanii amantan jechuudha. Sadan waaqa tokko saniin keessaa tokko hafuura. Hafuur inni kan akkaati jetteetti inni kan jedhe hafuura isiniif erga jedhee jette. Hayye isaan wal keessa jiranii jettanii isaan waaqessitanii miti? Isaan waaqessitanii miti? Akkamitti hayye akkamitti inni isaaniin gargar ba'ee yani kun illee kan bira dhaqa kun illee achi bu'ee akkamitti biyya lafaatitti barsiisuu danda'a? Meenaafi ani dhuguma waaqa tokko yoo ta'an sadiin isaanii waaqa tokko yoo ta'anii akkaati yaadduttu akkamitti kana ta'uu danda'ame? Maal jedhe torbaffaa irratti dhugumaan isinitti himaa yoon adeeme isiniif wayyaa yoon adeemuu dhabaadhe inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu. Ani yoon dhaqe garuu isa isiniifan ergaa. Inni yommuu dhufu waa'ee cubbuu, waa'ee qajeelummaa, waa'ee firdiis biyya lafaa hin hubachiisa. Hafuura jechuun waan hin mul'anne tokko. Wanni hin mul'anne wanni hin mul'atus waan tokko amma fakkeenyaaf yoo argite malee eenyuun jettu. Ani fakkeenyaaf hafuurri kee hin mul'atu. Hafuurri kee waan hin mul'annee fi hafuura hin mul'anne kana akkamitti inni waa'ee cubbuu barsiisuu danda'a? Hafuurri hin mul'anne. Hafuurri ani sagaleen isaa hin dhagahamne. Mee ati niyyuu yaadi kana? Ati nu kana yoo yaadde eenyu jettaa jechuudha. Ni hubatta akkan ergamaa ta'e. Akka raajiin ergamu akka dubbatame hin hubatta jechuudha. Yoo ammoo lakkii jette nullee rakkoo hin qabu. Yani ta'uu baatullee waan tokko wanti nu galchuu hin qabu kitaaba keessan keessaa jechuudha. Walaakin akka ati dubbattetti waaqa kee waaqa sadiin ati waaqessitu sanii gargar baasuu jirta jechuudha. Dura tokko jettee amantaa gargar baasuu jirta jechuudha. Gargar baastees kaanis nama gootee kaan akka barbaadde godhuu jirta jechuudha. Garuuyyuu kitaabni keessan hafuura osoo hin taane hafuura dhugaa jedhame jechuudha. Hafuura qulqulluu hin jedhamne hafuura dhugaa jedhame. Inni sagalaffaa irratti immoo isaan waan anatti hin amanneef cubbuu isaanii hin argisiisa. Ani gara abbaa dhaquu kootiin isinis na arguu dhabuudhaan qajeelummaa koo in argisiisaa jedha. Inni gara eenyu dhaqa? Gara abbaa dhaqa. Abbaan hafuura miti? Abbaan hafuura. Inni gara isaa dhaqa. Hafuurri eessaa dhufee gadi deebi'are? Abbaan hafuura eega ta'e Nabii Isaan alayhi salaam ilma eega ta'e ilmi immoo abbaa bira dhaquu jira eega ta'e abbaan fudhachuu jira eega ta'e akkamitti hafuurri gara lafaa bu'uu danda'a ammallee fi keessaniyyuu yaaduu qabdan jechuudha waan kana. Ani kun kitaaba kennaa miti waan keessan waan barbaadan keessa haxxanii waan barbaadan keessatti itti eda'achuu ni dandeessan.
garuuyyuu kun akkanaaf hin dubbatamne kun akkanaaf hin dubbatamne gaafa jettanii eenyu jettanii kun hafuuraaf dubbatamee gaafa jettee ati nuti dubbattu hedduun ajaa'iba jechuudhaan an akka kiyyatti maaliif jennaaniin ati sadii waaqa sadiitti amantaa waaqa sadiin keessaa tokko fottositee tokkoon sun iyyuu immoo akka waan tokkoyyuu danda'uu hin dandeenye yani amma fakkeenyaaf maal jedha hafuura eega jennee hafuurri sun akka of keessaa fuudhee dubbachuu hin dandeenyetti hafuurri waaqa miti waaqni sun akka of keessaa fuudhee dubbachuu hin dandeenyetti akka ergaa nama biraarraa fudhatee dubbatutti yani waaqni ergaa nama biraarraa fudhatee dubbata waaqni hafuura miti eega hafuurri dhugaa sun eega waaqayyo jette kan amantu ta'e jechuudha ati nimeetti yaadi kun raajii biraa kan dhufu dubbata malee akka isintu irraati eenyu jedhe malee akkasumas immoo isintu ammas jijjiiru jira malee waa'ee hafuura qulqulluu isaa isin waaqessitan sanii kan dubbataa jiru miti isin jedhaanini asumatti isin irraa gabaabadha obboleeyyan kiyya maaliif jennaan deeqaan gara 20 ta'aara waan ta'eef nagaan naa tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.